uummata seenaa aadaa fi duudhaa Oromoo dhalootaaf dabarsaa har'aan ga'e eenyummaa Oromummaa sirriitti beekee badhaadhina dhaloota haaraaf dabarsuudhaaf jedhan. Keessan fudhannee ifatti baasaa jirra, addunyaatti baasaa jirra. Uummanni Booranaa waggoottan dheeraan dura uummata sirna gadaatiin bulaa turedhas jedhan. Addunyaa keessatti waggaa 500 ol osoo walirraa hin citin abbootii gadaa seeraan ka'aa gadaatiin Itoophiyaatti wanta addunyaatti hojjechuu nama abbaa gadaa ta'u har'a qopheessuu dhiisaati
waggaa dhufu nama biyya geggeessu qopheessuu hin dandeenyutti. Booranni hin guddisa, Booranni hin ijaara, hin qopheessa, hin muuda, hin kabaja. Bakka biraa hin komata, hin cabsa, hin kuffisa, ijaaruun beeku. Uummanni Booranaa uummata hangafummaa isaatiin biyyoota hedduuf fakkeenya ta'uudha. Kana malees yeroo hundumaa uummata nageenyaa fi badhaadhina labsuudhas jedhan Dr. Abiy. Ijoolleen abbaa gadaas kanuma hojiirra oolchuuf hojjechaa jirraa hubachiisa. Kana sirraa barannee nutullee ijoollee abbaa gadaa ta'uu keenya mirkaneessuuf nagaa waan jenneef yeroo jalqabaaf yaa'ii nagaa raabii nagaa haaba hoosii nagaa gochi Booranaa nagaa yaa'ii eebbifannaa eebba kennaa nagaa habarri nagaa yaa'ii nagaa raabii nagaa haaba hoosii nagaa gochi Booranaa nagaa loonu nagaa Oromoo kennaa nagaa habarri nagaa ndisii kennaa nagaa Itoophiyaa kennaa nagaa Oromoo Itoophiyaa walitti nagaa raajii Oromoo nagaa raajii Oromoo nagaa ndisii kennaa nagaa Itoophiyaa kennaa nagaa Oromoo Itoophiyaa walitti nagaa raajii Oromoo nagaa Tooshana raajii Oromoo nagaa Hoosii nagaa Kabitaan Roosee nagaa Gochi Oromoo nagaa Sablamii nagaa Sabi waliin jiraatu nagaa Sabi Itoophiyaa Hoosii nagaa Hoosii Gosee nagaa Gochi Oromoo nagaa Sablamii nagaa Sabi waliin jiraatu nagaa Sabi Itoophiyaa keessa nagaa Usummaa keessa nagaa Usummaa keessa nagaa Kabilaan nagaa Kabilaan nagaa Furaawwan nagaa Kasihkan naga, hari jamnya naga, raja jamnya naga, abarsi jamnya naga, ubarti jamnya naga, dikabutra naga, hari jamnya naga, raja jamnya naga, naga, sifat naga, naga, tiket naga, dikabutra naga, naga, ada bersi naga, usaha tiket naga, uci tiket naga, uci dikabutra naga, akhirnya naga yang pada bersi naga. Maria
yang kafara hana baca boya cekene yang kafara boya muslim badada bakin badada ni dinna tajabu musim Israel Dr. Abiy Ahmed yang kafara Abichu bagagar biyan gafa biya bagitin mabagada bagagar biya abagada analu Abichu bagagar biyan gafa se biya bagitin wataji kopae bagagar biya abagada Dr. Abiy fi analu jalle shimali sabisa garo wataji dufani hawasa kanata se marihi wataji kopae kabajamu mume misraken Dr. Abiy fi jalle shimali sabisa garo wataji dufani hawasa kumarisan kabaji gudan nasimaga बहुत बार भैया अकेले बनाना रात के संभाला रात सारा भी लगा आगे लगा भैया पाए नो सुंदर अकेले बनाना रात के संभाला रात सारा भी लगा आगे पाए नो सुंदर बताया आगा ना apa baru ya Aburu dan coba boleh kan? Aburu undemu budaya agana. Jilli Ministeera Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi Pireezidaantii Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan durfamu jiraattota godina Booranaa waliin mari'achuuf godina Booranaa magaalaa Yaabalootti malan Mootummaa Naannoo magaalaa Yaabaloo ga'uuttis abbootii gadaa jaarsolii biyyaa fi uummata magaalaa Yaabaloo magaalaa Yaabalootti malan jilli kun wayita magaalaa Yaabaloo ga'uuttis abbootii gadaa jaarsolii biyyaa fi uummata magaalaa Yaabaloo Dr. Abiy Ahmed marii uummata waliin taasisaniinis uummanni Booranaa uummata seenaa aadaa fi duudhaa Oromoo Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmed marii uummata waliin taasisaniinis uummanni Booranaa uummata seenaa aadaa fi duudhaa Oromoo dhalootaaf dabarsaa har'aan ga'e eenyummaa Oromummaa sirriitti beekee badhaadhina dhaloota haaraaf dabarsedhas jedhan. Uummata kadhachuu beeku, uummata jaallatamaa arsuu beeku, uummata kabajamaa, uummata ijoollee arsuu beeku, uummata eenyummaa ofiillee kan beeku, uummata kadhachuu beeku, nama kan ida'amata ijoolleetti dabarsu. Aba Husi Naga, Uchi Borana Naga, Uchi Oromo Tena Naga, Alabarinu Naga, Ilamelu Naga, Aimunu Naga, Aimunu Naga, Fulonu Naga, Fulanu Olegu Naga, Ndisike Naga, Topia Tena Naga, Oromo Topia Wat Naga, Rachwara Hena Juti Naga, Rach Oromo Tena Naga, Birkabitanu Naga, Ivan Idirenu Naga, Fulan Salat Naga, Dasa Den Naga, Tatu Shanan Naga, Raba Husi Naga, Husu Gosen Naga, Uchi Oromo Tena Naga, Sabab Sablamin Tena Naga, Sabi Wali Jida Suf Naga, Sabi Sopia Tena Juti Naga, Ila Mililu Naga, Ila La Hulmi Naga, Ika Gudran Naga, Agam Na Ayoga, Buwan Ayoga Naga, Usuma Tena Naga, Usuma Tena Jurati Naga, Ila Milisa Naga, Kamilisa Naga, Raflo Naga, Kanidu Naga, Hari Jamila Mini Naga, Rajan Kenaga, Abarsi Batanaga, Ubarti Kenaga, Dika Gutan Naga, Yarsai Ubi Naga, Aba Husi Naga, Usen Kusa Naga, Uchite Jutinaga, Uchitika Gutan Naga, Akinaga Anu Naga Yanka, Harawar Naga, Imatun Naga, Ayete Naga, Yamil Nuru Naga, Opian Nawatinaga, One Were and Wagayon Were. Kapitan Naga Utis, Rawaranaga, Urawa Family Nuto, Mangisi Hayo Nuto, Tema Bifena Nuto, Opia Durante Nuto, Parahayo Milkinga Nuto, Angafi Yuva Nuto, Barbia Gavta Nuto, Kadabarina Nuto, Birkabarina Nuto, Anuhan Nuto, Umatu Ram Nuto, Umata Wali Nuto, Akina Minas, Nagabra Nuto,
deebii manfachuu waan ta'eef durbiyyaan adu mul'ata ta'i birabira mul'achi karaa mul'achi gosa mul'achi addaa mul'achi adda chaje yamira fayyaa argaati gosturaa kun deebanuu reessafu deebanuu zawalii kun siduraa kun bijilaa walii kun waa'ee ofii dhagaa baadhaa baadhaa kun fakkaate. Anggafarraa eegama jedhan maqaa kanas akka eebbistanii nutti argamnes jedhan Oromoo nagayaan god ardaalaa nagayaan god mootummaa nagayaan god lafti rooba nagaa gadaan kuufa gabbee mootummaa mo'ataa mootummaa mo'atee nam bulchira bistochinnaa milkaa'ii akka nagaa qofti nagayaan galii buraa bulaa deebaan haadha qajeelaa wanti qajeela. Gaaddisi nagaa, reebi nagaa, dheedhi nagaa, yaayoobi nagaa, raaba buusi nagaa, Oromoo nagaa, Itoophiyaan hundi nagaa, buraa bulaa deebana, gaaddisi haayoo, hawwaltii akka nagaan num nagaan gala, buraa bulaa deebana. Kutii gadaan edda kabajaan musibataa. Yo galgalo bulchaa bulchiinsa godina Booranaa ergaa gabaabaa bakka nagaan dhuftanii dabarsanii achumaanis keessummoota kabajaa gara waltajjii takkan waffeeran isaan kabajaanis. Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa fi durtaa paartii badhaadhinaa kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota jaarsiniyyaa kabajamtoota hirmaattoota sagantaa seenaa qabeessa kan hunda dura guyyaa seenaa qabeessa mariif waltajjii addaa looretiin badhaasaa bara kanaa kabajamoo muummichi keenya Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin inni waliin marii taasisuuf daandii dheeraa qaxxaamurtanii biyyan gafa dhufuu keessaniif yooyyaa ammallee yooyyaa nageenyi badhaadha ammallee misoomii badhaadha paartiin badhaadhinni teenna kabajamoo muummichi ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed biyya gafarraa badhaadhina Itoophiyaa guutuu badhaadhina Afrikaa guutuu waan hawwaniif maqaa badhaadhinni jedhu biyya gafarraa waan fudhataniif hundi keessan maqaa ammas godina Booranaa guutuun akka naa galateeffatan jechuu barbaada. Abbichuu baga gar biyyan gafaa biyya abbaa keetiin abbaa gadaa baga gar biyya abbaa gadaa dhufte. Anaa dhufu seeja. Kanatti aansee marii fi waltajjii qophaa'ee kabajamoo muummee ministeeraa keenya Dr. Abiy fi jaallee Shimallis Abdiisaa gara waltajjii dhufanii hawaasa akka nu mariisan kabaji guddaan naaf simadha. Buat para भैया अगे नहीं बनाना रात के संबलाला रात सारा भी नगा अगा के सनगा नगा apa yang lu senjata apa baru aku nanjar apa baru ya apa baru dem tu bawa phone kara apa baru unde mu budaya akana